qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee tawaahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam yeroo kana keessanii guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti gaaffii karaa isin koomentiidhaan kaastan muraasa isaa guyyaa har'aa kana waliin ilaalla. Kallattiidhumaan gara gaaffii keenyatti gaafa darbinu obboleettiin keenya gaaffii dhuunfaa ishii yookiin immoo wanta ishirra gahee gaaffii dhiyeessitee jirti. Gaaffii kanarraa hundumti keenya barachuu hin dandeenya jedheen abdii qaba. Kallattiidhumaan gara gaaffii ishiitti darbina. Maatiin kiyya hunduu pheenteedha yookiin immoo amantaa Pirootestaantii hordofu. Yeroo hedduu gara isaanitti na fudhachuudhaaf yaalii guddaa taasisaa turanii. Ani garuu mana amantaa keessatti wantan guddadheef mana amantaa koo gadhiisees ba'uus hin barbaadu. Daandiin dhugaas daandiin jireenyaa amantaa Ortodoksii keessaa akka jiru macaafa qulqulluu irrattis baradheeraa, mana amantaa keessattis guddadheen jira. Kanaaf yeroo hundaa mana amantaa keessaa ani bahee fedhii isaanii duukaa fi fedhii foonii duukaa akkam bu'ee isaan hordofuudha kan isaan barbaadanii. Haa ta'u malee eegaatii yeroo baay'ee mana qulqullummaa keessatti wantan guddadheef mana qulqullummaa kiyya faaruu baasee tajaajiltuu ta'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo tajaajiluun barbaada faarfannaadhaani. Haa ta'u malee namoonni akkana jajjabeessaniif namoota baay'ee barsiisota baay'ees faarfattoota baay'ees dubbiseeti nan jira. Yennaan isaan dubbisutti jajjabina akkanaaf laataniifan isaan dubbisaan ture. Isaan immoo jajjabina hafuuraa miti kan isaan naaf laatan. Namoonni baay'een ani dubbise kuni wajjiniin hojjanna jedhanii gara fedhii fooniitti kan isaan akkam fedhii fooniitiin isaan faana jiraadhuudha kan isaan barbaadan. Kanaafuu isinoo maal jettu? Yaada kanarratti yaada maaliidhaa qabdu? Gaaffii jedhudha jechuudha obboleettiin keenya kan kaaste. Eegaatii jalqaba irratti yoo laalle adeemsa jireenya biyya lafaa keessatti yeroo ammaa kana yoo laaltan maatiin namootaa garaagarummaatu jira. Maatiif maatii gidduutti amantaa garaagaraa amantaa faallaadhaan ta'etu baay'eetu jira. Maatiin mana tokko keessa jiru yeroo ammaa kana guutumaa guututti yoo laaltan amantaan isaanii gargar jettanii yaaduu hin dandeessu. Yookiin immoo parsantii 50 ol kan ta'u maatiin mana tokko keessa jiraatu amantaa isaa gargari. Inni tokko amantaa Pirootestaantii hordofaa, inni tokko immoo Ortodoksii hordofaa. Eegaatii yaadanis wantoota garaagaraatiin garaagarummaan jira. Amantii kana lamaan gidduutti garaagarummaan yaadaa jira. Kana gaafa jennu akka mana amantaa keenyatti tsoomni kadhannaan jira, saganni jira. Akka immoo amantaa Pirootestaantiitti immoo wantoonni kanarraatii faallaa ta'an tsoomii waan jedhamu kana kan hin jaallanne. Adeemsa kadhannaa kanaanis akkasumallee sagalee Waaqayyoo waan jedhu warreen kabajni maluuf kabaja laadhaa kan jedhu irratti qulqulloota kabajuu irratti hanqina guddaadha kan isaan qaban. Sila kana ta'eef garaagarummaatu uumama. Maatiin kiyya gara sanitti na fudhachuudhaaf yeroo hunda yaalii taasisu kan jedhu irratti eegaatii yeroo hunda akkuma argitan amantaan kamiyyuu gara ofitti fudhachuudhaaf yaaliin taasisa. Inni kuni jalqabumarraa jalqabee gama lachuuyyuu jira jechuudha. Dhiibbaan kun gama lachuuyyuu jira. Dhiibbaa gaafa jennu amantaa Pirootestaantis yoo fudhanne namoonni gara amantaa isaaniitti akka dhufan barbaadu. Namoonni gara amantaa isaaniitti dhufanii akka isaan faana jiraatan barbaadu. Amantaa Ortodoksiis gaafa fudhanne sirriidha. Macaafni qulqulluun nama badee tokko gara isaatti akka deebisnu barbaada. Deemaatii maqaa abbaatiin kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuubaatii warreen hin amanne amansiisaa bartoota koo taasisaa jedha. Wangeela Maatoosii boqonnaa 28:19 gaafa dubbisne nuti isa kana bu'uura godhanneeti. Deemaatii maqaa abbaatiin kan ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiin cuubaa jedha. Arras manni amantaa keenya isuma Waaqayyo ajaje maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuubdeetu warreen amantaa kana hin fudhanne warreen kiristaana hin taane kiristaana akka isaan ta'an gara mana qulqullummaatti dhufanii akka tajaajila guutuu argatan qalbii isaanii jijjiirratanii cubbuu irraa qulqullaa'anii mootummaa Waaqayyoo akka dhaalan gara Waaqayyootti akka deebi'aniif manni amantaa keenya labsii guddaa ni labsiti jechuudha. Isaan immoo egaa Yesuus fudhaa jedhu
garaagarummaan gidduu kanatti jiru maqaa Sillaasee isa jedhu maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sanatti namanan isa wangeelli jedhu sana Yesuus fuudhaa jedhu. Yesuus egaa akkamittiin akka fudhatamu hin beekne nuti. Egaati amantaa jechuun lapheedhaan amanuu jedha. Isa mul'anne akka waan arganeetti, san argine akka waan arganeetti jira jedhanii amanuudha jedha Phaawulos Ibroota boqonnaa 11 irratti. Egaati immoo fudhadhaa waan jedhamu kun waan mul'ataadha ta'ee hin beekne. Gama isaaniitiin fudhadhaa wanti jedhamu kun immoo macaafa qulqulluu keessattis wanti barreeffamee jiru hin jiru. Sila kanaafuu egaa nuti kanas ta'e sana karaa ishii dhugaa sana amantii ishii dhugaa sana erga qabanne karaa sirrii sana erga qabanne karaa keenyarraa gad lakkisuu hin qabnu. Karaa dhugaa sana gadhiisnee bahuun nurra hin jiraatu. Hanga dhumaatti kan dhaabbate ni fayya jedhee macaafa qulqulluu irratti barreeffameera waan ta'eef. Yeroo baay'ee shakkitoonni jecha sagalee Waaqayyoo wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti barreeffamee jiru kaasanii namoota dogoggorsiisuudhaaf yaaliin isaan godhan. Yesuus Kiristoos maal jedhee dubbateera? Karaa isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiinsaatti nama geessu karri isaas bal'aadha. Namoonni achirra deddeebi'anis baay'eedha. Karaan gara fayyinaatti nama geessu immoo karaan ishii dhiphoodha. Namoonni achirra deddeebi'anis xiqqoodha jedhee gaafa dubbatu jecha kana fudhatanii adeemsa biraatti kan isaan jijjiiran. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa bal'aa kan jedhe maa inni, karaa dhiphaa kan jedhe maa inni jennee sirriitti ilaaluun dirqama. Karaa dhiphaa inni jedhame karaa dhiphaa sana keessatti rakkina baay'eetu baay'ata. Namoonni achirra gaafa darban karaa dhiphaarra namoonni ennaa darban wal gaffa'uun jira, walitti bu'iinsi garaagaraa jiraachuu danda'a, wal dhiibuun jiraachuu danda'a jechuudha. Gama fooniitiin yoo yaadne dhiphaadha waan ta'eef akkaataan gara sanatti itti darbuu sun carraan sun dhiphaa waan ta'eef jechuudha dhiibban jiraachuu danda'a jechuudha. Karaa dhiphaa inni jedhame immoo gara hafuuraatti deebisnee gaafa ilaallu namoonni kan isaan hin jaallanne foon isaanii dadhabsiisuu kan hin barbaanne wantoonni foon isaanii irratti ba'aa ta'u lubbuudhaaf immoo jireenya bara baraa laachuu danda'u baay'ee jira. Achi keessatti qormaanni jira, tsoomiin jira, saganni jira, qiddaasee dhaabbachuun jira, yeroo hunda mana qulqullummaa deemuun jira, agabuu yookiin immoo tsoomuun jira. Kun egaa namoonni karaa sanirraa akka hin deemneef wantoota jireenya biyya lafaatiin wal qabatee isaan dhiphisudha jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee foon keenya nyaachuu barbaada. Manni qulqullummaa keenya immoo akka nuti tsoomnu lubbuun keenya immoo cubbuurraa qulqullooftee mootummaa isaa akka dhaaltu hafuuraamaa akka injifannudha kan barbaadamu. Akka nuti kadhannu barbaada. Foon keenya immoo isa kana hin barbaadu. Foon keenya dadhabaa waan ta'eef yeroo hunda boqonnaa barbaada. Akkuma yeroo dhiyoo mana amantaa keenya keessaa fottoqanii kan ba'an taaddisoo warri jedhaman dhimma kanadha. Mana amantaa keessaa kan isaan baase tsoomiin nutti baay'ateera. Manni amantaa tsooma 7 gaggeessiti waggaatti. Maal inni kun hundi hin baay'ate? Yoom nyaanna? Yoom foon keenya fiyaanna jedhanii dabalata immoo sirni qulqulleessaa yookiin qiddaasee sa'aatii 2 guutuu dhaabbatama. Nuti yeroo hin qabnu yeroo kana dhaabbannu nutti dheerateera. Tsoomiin baay'ateera. Kanaafuyyuu fooyya'uu qabaa hin haaromsina jedhanii taaddisoo jedhanii as keessaa kan baane sababa kanaati jechuudha. Jireenya sana keessatti dhiphinni wanti garaagaraa qormaanni waan jiruuf qormaata kana jibbuudhaan achi keessaa karrasa dhiphaa kana keessaa baanii karaa bal'aa sanarra kan deeman baay'ee isaanii jiru. Karaa bal'aa jechuun fooniif mijataadha. Tsoomiin hin jiru. Qiddaasee dhaabbachuun hin jiru. Ganama fakkeenyaaf akka mana amantaa keenyaatti yoo fudhanne maaltu jira? Ganama barii sa'aatii 12 kaanii bataskaana deemuu hanga sirna qulqulleessaa sa'aatii 2 walakkaatti hin dhaabbatamaa. Isaan boodee barnoonni jira. Naannoo sa'aatii 4tiin gara manaatti kan deebi'amu. Garuu amantoota biraa keessatti yoo fudhattan immoo ganama barii ka'anii buna ofii danfifatanii nyaatanii dhuganiitu gara iddoo waaqeffannaa sanitti deemu. Iddoo waaqeffannaa sanitti sa'aatii muraasa dabarsanii gara mana isaaniitti deebi'anii galuu. Wanti isaan dhiphisu hin jiru jechuudha. Kuni foonidhaa fi lubbuun immoo hin dhiphatti. Kan keenya immoo foon keenya hin dhiphataa, lubbuun keenya immoo hin gammaddi. Faallaa waan ta'eef jechuudha. Kiristoos isa kana dhiphachuu barbaade. Isaan garuu karaa bal'aa isa jedhame kana maalitti fudhatanii isinii qulqulloota jettu, ergamoota jettu, daandii qulqullootarra deemtu, daandii ergamootarra deemtu, daandii tolootarra deemtu. Kanaafiyyuu karaan keessa bal'aadhaa keenyatu dhiphaadha jedhanii namoota dogoggorsiisuudhaaf yaalii gochaa jiru jechuudha. Sirriidha. Karaan nuti irra deemnu karaa qulqullootaati. Karaan nuti irra deemnu amantiin nuti qabannee jirrus amantii qulqullootaati, amantii ergamootaati jechuudha. Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irra gaafa dubbistan maal jedha?
warreen wallaalchistoonni gara biyya lafaatti dhufaniitu jiru. Amantiin ishii al takkitti samiirraati qulqullootaaf al takkitti kennamtetti qabamaatu jiraadha nuun jedha. Al takkitti eenyuudhaaf kennamte qulqullootaaf ishii kennamtetti qabamaa jiraadha nuun jedha. Amantiin al takkitti qulqullootaaf kennamte kaa amantii kanadha. Nutis kanaafidha amantii qulqullootaa yookiin immoo daandii qulqullootaa sanirra kan deemnu dogoggorree miti jechuudha. Kanaaf karaan jireenyaa isaan ta'uusaa amannee macaafa qulqulluu bu'uura godhanneetu daandii qulqullootaa sanirra deemna. Kanaaf jireenya qulqullootaa keessatti immoo bal'aa wanti jedhamu hin jiru numaatu jireenya qulqullootaa keessatti biyya lafaa keessatti dhiphaadha carraan akka sana qulqulloonni wareegamaniiru biyya lafaarraa ari'atamaniiru rakkinni guddaan irratti qaqqabeera wareegamummaa hedduu fudhataniiru indoom kun dhiphina isaanii agarsiisa malee bal'ina miti biyya lafaadhaaf fooniif dhiphatanii lubbuudhaaf immoo iddoo bara baraa iddoo bal'aa sana dhaaluudhaaf jecha wanti isaan godhan kun hundumtuu jireenya bara baraa argachuudhaaf egaa hojii gaarummaa isaan hojjetan kan agarsiisu nutis kana laalleetu jechuudha kan isaan duukaa buunu jechuudha. Egaa gabaabbinaan gara gaafa obboleettii keenyatti gaafa deebinu egaa carraan akka kanaa wantoonni akka kanaa waan jiraniifu daandii qulqullootaa sana qabanneeti kan nuti deemuu qabnu malee daandii bal'aa isa foonii duukaa buunee gara biyya lafaatti buunee lubbuu keenyaaf boqonnaa dhabuun nurra hin jiraatu waan ta'eef iyyuu amantii keetti cimuun barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu keessattis maal jedheera wangeela Maatewos boqonnaa 16:25 irraa kaasnee yoo ilaalle 24 irraa kaasnee ilaalla namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isanaaf jedhee baatu ofirra kaatee na duukaa bu'u jedha. Kana jechuun fannoo jechuun dhiphinadha, fannoo jechuun gidiraadha, fannoo jechuun egaa mallattoo nageenyaati. Kanaafuu fannoo sana dhiphina sana gidiraa hunduma qormaata hunduma dandeenye isa kana hunduma baanneeti Kiristoos duukaa kan buunu qulqulloonnis gidiraa sana hunduma baatanii rakkoo sana keessa darbaniitu furamanii gara mootummaa waaqayyotti kan isaan galanii isaan uffata adaadii uffatan kun eessaa dhufanii jedhee mul'ata Yohaannis keessatti akkuma gaafatu isaan kun warreen gidiraa hedduu keessa darbanii dhiiga oolichaatiin miiccatanii qulqullaa'anidha jedhee akkuma dubbatu egaa gidiraa hedduu keessa darbameeti kan mootummaa waaqayyotti galamu akkasumatti algaa baalgaan hin jiru qonnaan bulaan iyyuu gaafa midhaan facaasu lafa isaa qotee bulleessee midhaan facaasaa ina ramaa inaamaa oodditti dhiyeessee erga tumeetiin booddee calleessee gootaraatti galchaa achii baasees akkasumatti nyaatamu biddeena ta'ee nyaatamu rakkoo hedduu keessa darbeetu biddeena ta'ee nyaatama biddeena jireenyaa bara baraas nyaachuuf mootummaa waaqayyottis galuudhaaf rakkoo hedduu keessa darbuutu barbaachisaa kanaafidha karaa dhiphoo inni jedhame kanaafuu rakkina sana keessa darbuudhaan jireenyi bara baraa kan argamu waan ta'eef iyyuu amantaaf itti cimanii dhaabbachuun barbaachisaadha. Egaa inni biraa waa'ee tajaajilaa irratti yookiin immoo faarfannaadhaan tajaajiluu nan barbaada namoota baay'ee barsiisota baay'ee hedduu nan dubbisa isaan garuu fedhii fooniidhaaf malee gara sanatti akka hin galuuf jajjabina naan kennanii wajjin hojjanna naan jedhu isin immoo maal jettu kan jedhu irratti egaa dursinee nuti kan nuti hubachuu qabnu tajaajilaa ta'uudhaaf tajaajiltuu ta'uudhaaf dursa ani eenyudha kan jedhu gaafii of gaafachuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo kaayyoo maalii qabadheeni gara tajaajilaatti kanan dhufe kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kana gaafa jennu tajaajilummaa fi tajaajilaaf ga'umsa barbaachisa. Ga'umsa gaafa jennu barachuu nu barbaachisa. Callisneetuma faarfataa yookiin faarfattuu barsiisaa ta'uu qofa osoo hin taane ani eenyudha seeraan jireenya kiyya maal fakkaata cubbuu kiyya kaleessaa sanirraatti qulqullaa'ee gaabbii galee gara waaqayyotti deebi'eeraayi kan jedhu nu gaafata jechuudha. Cubbuudhuma kaleessa keessa turre sana baachaa yakkuma kaleessa keessa turre sana baannee gara tajaajilummaatti yoo dhufne hiikaan nuuf laatu hin jiru jechuudha. Kanaaf dursinee wantoonni hundumtuu dhaqotoo ta'an akka nu ifaniif wantoonni jireenya keenya keessatti ba'aa nuti ta'u hundumtuu akka nurraa salphatuuf iccitiin hundumtiyyuu akka nuuf ifuuf jecha cubbuu ofirraa qulqullaa'uun gaabbii galuun of qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Gara tajaajilummaatti dhufuudhaan dursa yakkarraa of qulqulleessuun badiirraa of qulqulleessinee gaabbii galuun barbaachisaadha. Nama waan ta'eef nama waan taaneef hin balleessina. Badii keenya sanaaf immoo yakka keenya sanaaf immoo yakka keenya ofirratti murree badii keenya beeknee gara waaqayyotti dhiyaannee gaabbii galuudhaan of qulqulleessinee adeemsa keenyarraa kaayyoo keenya kaleessa badaa yookiin immoo waan gaarii hin taane hojjechaa turrerraa yaada keenya deddeebisne qulqullummaadhaan gara waaqayyotti deebinee tajaajilaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Lammaffaan immoo tajaajiluudhaaf filatamuun barbaachisaadha. Fedha waaqayyooti
tajaajilani tajaajiluudhaaf ka'e kun waaqayyo keessa jira, waaqayyo fedheera, ani barbaadeera garuu waaqayyo fedheera kan jedhu gaafii gaafachuun of gaafachuun barbaachisaadha. Akka fedha waaqayyo ta'uuf immoo waaqayyoon fedha isaas gaafachuun barbaachisaadha kadhannaadhaan. Yaa waaqayyo gooftaa koo gara tajaajilummaa kanaatti dhufee akkansi tajaajiluuf karaa kiyya hunduma naaf bani. Kiyyoo na fuuldura taa'ee jiru hunduma na fuuldura kaasichitii kadhokataa naaf ibsi jennee akkuma duuka boota isaa filatetti filannoo kana keessa akka galluuf waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti immoo erga kana keessa galleetii bilchina qabaachuu qabna. Gaafii gaafatamnuuf deebisuudhaaf qophaa'oo ta'uudhaaf barumsa nu barbaachisa. Hubannoo qabaachuu qabna. Macaafni qulqulluu hunduma isaa sirriitti beekuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Har'a tajaajilaa ta'anii yookiin tajaajiltuu ta'anii mana qulqullummaa keessa gaafii tokko gaafatamanii deebisuu kan hin dandeenye. Macaafa qulqulluu caqasa tokkoon gufatanii mana qulqullummaa keessa kan ba'an yoo ta'e tajaajilummaan isaanii eessattidha. Sila kanaaf akka kana hin taaneef of cimsuun barbaachisaadha. Sirriitti of qorachuun, barumsa amantaa barachuun, leenji'uun, sirriitti of hubachuun barbaachisaadha. Yeroo hunda gaafataa ta'uu osoo hin taane yeroo hunda gaafii gaafatame deebisuudhaaf qophaa'aa ta'uudha jechuudha tajaajilummaa keessatti. Sila kanaafuu tajaajila keessatti akkaataa kanaan qophaa'uun bilchina sammuu keenya, adeemsa keenya bal'isnee yaaduun nu barbaachisa, of murteessuun nu barbaachisa. Lammaffaan immoo adeemsa waaqayyoon hin jaalanne keessatti hirmaachuu irraa of murteessuu fi warreen adeemsa akkasii keessatti hirmaatan iyyuu daangessuudhaaf qophii xumuruun nurra jiraata jechuudha. Namni gaafa karaarraa ba'u kun hin ta'u waan akkanaa waaqayyoon jaallatu jennee adeemsa akkasii keessaatii gorsinee nama deebisuudhaaf ga'umsa qabaachuu qabna. Lammaffaa immoo ofii keenyaas gara sanitti akka hin deemneef yaada keenyaan waan hundaanuyyuu nama of murteesse ta'uutu nurra jiraata jechuudha. Kana hundaan jechuudha kan nuti qophaa'uu danda'u nurra jiraatu. Namoonni baay'een egaa tajaajilatti gaafa dhufanii baay'een isaanii sababa garaagaraatiif dhufuu danda'u. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf dhuguma waaqayyoon tajaajiluudhaaf ogummaa waaqayyo isaanii kenneef beekumsa waaqayyo isaanii kenneef waaqayyoon tajaajiluudhaaf kan gara mana amantaatti dhufan jiru. Isarra darbee immoo fedhii fooniidhaafis jecha immoo kan dhufan jiraachuu danda'u jechuudha. Nama tokko fakkeenyaaf achi keessatti arganiiru yoo ta'e nama sana fudhachuudhaaf yookiin achi keessaa baasuudhaaf gara tajaajilummaatti fakkaatanii kan dhufan jiru. Fedhii foonii duukaawwanis faayidaa foonii irrattis bu'uureessanii gara tajaajilummaatti kan dhufan jiru. Taariitii namoonni akkaataa kanaatiin amma obboleettiin keenya kaaste kun gara tajaajilummaatti akkana jajjabeessaniif ennaan gaafadhu isaan garuu fedhii fooniitiif na gaafachaa turan. Adeemsa sana na gaafatan kan jettuuf namoota akka kanaa ta'uu danda'u jechuudha tajaajilummaatti gaafa dhufanii. Kanaafuu namoota gara tajaajilummaatti erga dhufneen booddee immoo namoota hariiroo wajjin uumnus immoo addaan baasnee amala namootaa beekuun barbaachisaadha. Kaayyoo namootaa beekuun barbaachisaadha. Kaayyoon namootaa kun maal inni dhuguma tajaajilummaa keessatti karaa dhugaadhaan tajaajila kana bal'isuudha moo fedhii foonii qofa irratti hundaa'a kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a. Sila kana ta'eef egaa adeemsa kana keessa darbuun barbaachisaadha. Tajaajilaa yookiin tajaajiltuun tokko yookiin faarfattuun tokko namoonni baay'een amma keessumattuu namoonni biyya keessaa gara alaatti baatan shamarran qarshii waan qabdaniif qofa faarfannaa baasuudhaaf yookiin immoo galataaf jettanii waaqayyoon tajaajiluudhaaf hin ariifattu. Ariifachuun keessan gaariidha. Garuu immoo wanti isin hubachuu qabdan bilchina qabaachuu qabdu. Osoo waa tokko hin beekin manni amantaa keenya maal akka taate citiiwwan jiran osoo hin baratin macaafa qulqulluu sirriitti osoo hin beekin faarfannaa baasuun kufaatii guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumallee amaloota tajaajilummaa keessatti jiran rakkoowwan tajaajila keessa jiran tajaajilummaa keessa gaafa seenne rakkoo baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Rakkoowwan tajaajilummaa keessa jiran keessummeessuudhaaf qophii ta'uu isinirra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoowwan tajaajilummaa keessa jiran maaltu jiru? Kaleessa kan jaalatamaa turtan sun gaafa isin tajaajilummaatti dhuftan qorumsi jiraachuu danda'a. Diinaan qoramuu dandeessu, namootaan qoramuu dandeessu, gufuun garaagaraa jiraachuu danda'a. Kan obsaan dandamattanii keessa darbuudhaaf sirriitti nama amantaadhaan of murteessi ta'uu danda'u isinirra jiraata. Of cimsuu isinirra jiraata. Rakkoo dhufu immoo keessummeessitanii keessa darbuudhaaf gufattanii kan duubatti deebitan osoo hin taane keessa darbitanii milkaa'uudhaaf sirriitti hubannoo fi amantaa guutuu barbaachisa jechuudha. Kan osoo hin qabaatiin qarshii waan qabnuuf qofa yookiin immoo hojjennee waan qarshii arganneef qofa faaruu baasneedhaaf jecha gatii nuuf hin qabu jechuudha. Kaleessa faarfataa har'ammoo waan biraa, kaleessa faarfattuu har'ammoo waan biraa ta'uu nurra hin jiraatu. Jireenyi tajaajilummaa yookiin tajaajiltoota kaleessa waan gaarii har'a waan yaraa ta'uu nurra hin jiraatu. Dhaabbataa kooman ta'utu irra jiraata. Haala yeroo irratti kan jijjiiramu ta'uu nurra hin jiraatu. Rakkina yeroo fi rakkina biyya lafaa irratti hundaa'e kan jijjiiramu ta'uu nurra hin jiraatu.
adeemsi keenya kaayyoon keenya hundumtu kontiresii ta'uu qaba jechuudha. Kan itti fufiinsa qabu ta'uu qaba waan ta'eef iyyuu isa kana sirriitti qo'achuun barbaachisaadha. Yaada obboleettiin keenya kaasetti warreen akka sanaa adeemsa fooniidhaaf nama barbaadan irraa fagaachuu fi kaayyoo kee murteeffachuun barbaachisaadha. Kan maatii kan jette irratti immoo egaatii jalqaba kaaseera. Wangeela Maatewos boqonnaa 16:25 irratti namni ana caala abbaa isaa jaalatu, haadha isaa jaalatu, fira isaa jaalatu anaaf kan malee miti jedha. Amantaa irratti egaa tokkoof tokko Waaqayyoon amanuun barbaachisaadha. Inni tokko yoo amantaatti amane amantaa namni amane sana duukaa buunee kaachuu qofa osoo hin ta'in, inni tokko immoo amantaa sana gadhiisee yoo bahe nutis gadhiisnee kaachuu osoo hin ta'in, maaliif akka amannee fi kaayyoo keenyaa fi macaafni qulqulluun dhugaan eessa jira jennee hubannee isa duukaa buutu barbaachisaadha waan ta'eef kanaafuu adeemsa kanaan hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha.